Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota keemistirii kutaa 11ffaa unit 1 paartii jalqabaati kan ilaallu. So unit 1 atomic structure and periodic properties of the elements. Paartiin jalqabaa Dalton's atomic theory and modern atomic theory. Dalton's atomic theory fi modern atomic theory ni ilaalla. Akkasuma garaagarummaa jidduu isaanii jirus kan ilaallu ta'a. So, ancient Greek philosophers debated whether matter is continuously divisible or made up of small indivisible units. Filosoforoonni Greek wal mormaa turan yaada lamarratti jechuudha. Gareen tokko maal jedha? Matter is continuously divisible jedha. Matteriin continuously divisible dha. Matter jechuun waan ulfaatinaa fi voluumii waan qabu tokko jechuudha. Fakkeenyaaf dhakaa ta'uu danda'a, biyyee ta'uu danda'a, muka ta'uu danda'a. So maatterii yoo addaan caccabsaa deemne xumura irratti qaama xiqqaa inni irraa ijaarame yookaan immoo atamii bira gahuu hin dandeenyu jedha jechuudha gareen tokko. Kanaaf maatteriin maalidha? Continuously divisible dha. So continuously dha jedha jechuudha. Haga feene yoo caccabsaa oolle qaama xiqqaa inni irraa ijaarame bira gahuu hin dandeenyudha yaanni tokko. Yaanni lammaffaan matter is made up of smallest indivisible units. Garee tokko immoo maal jedhee morma? Maateriin addaan caccabsinee yoo jenne xumura irratti qaama xiqqaa inni irraa ijaarame qaama isa xiqqaa smallest unity ni arganna. Unitiin sun maalidha jedhu? Indivisible jedhanii yaadan jechuu gareen kun. Qaama xiqqaa maateriin irraa ijaarame bira gahuu ni dandeenya, argatuu ni dandeenya. Garuu qaamni xiqqaan sun maalidha? Paartii hin qabu jechuudha. Indivisible addaan hin bu'u. San caala addaan qooduu hin dandeenyu jechuudha maateriin. So gareen jalqabaa kun maateriin continuous dha warri jedhu warra akka Aristotle fa'aadha. Gareen lammaffaan immoo maateriin atamirraa uumamaa yookaan immoo qaama xiqqaa smallest indivisible unit irraa uumama warri jedhu immoo akka Democritusii fa'aa jechuudha. So most philosophers including Plato and Aristotle believed matter is continuous. Filosoforoonni akka Aristotle fa'aa maal jedhanii yaadan jechuudha? Maateriin continuous jedhanii yaadan. Qaama xiqqaa inni irraa ijaarame argachuu hin dandeenyu jedhan. Democritus believed that matter is composed of teeny indivisible indestructible particles called atoms. Akka Democritusiitti immoo maateriin waan xixiqqoo teeny indivisible and indestructible particles called atoms. Atamirraa ijaarama. Maateriin qaama xiqqaa atamii jedhamurraa ijaarama. Qaamni xiqqaan sun indivisible dha. Sadarkaa atamiitii gaditti adda qoqqooduu hin dandeenyu jechuudha atamiin. Akkasuma indestructible dha. Destroy godhuu hin danda'amni jechuudha. So according to Democritus, these atoms are the ultimate building blocks of matter. So maateriin maalirraa ijaaramu? Akka Democritusiitti atamirraa ijaaramu jechuudha. Okay, postulates of Dalton's atomic theory. Postulateewwan yookaan immoo qabxiiwwan Dalton atomic theory haa ilaallu. Qabxiin jalqabaa all matter is made up of teeny indivisible particles called atom. Maateriin atamirraa ijaaramaa jedha. Atamiin sun maalidha? Indivisible dha jechuudha. Indivisible jechuun atamii addaan qooduu hin dandeenyudha. Atamiin qaama xiqqaa isa maateriitii jedha jechuu qabxiin jalqabaa. Qabxiin kun cinaa tokkoon sirrii, cinaa tokkoon immoo sirrii miti. Maateriin atamirraa uumama ka jedhu sirriidha. Garuu atamiin indivisible dha ka jedhu kun sirrii miti jechuudha. Atamiin pirootoonii, niwutiroonii fi elektiroonii irraa ka uumamu. Paartikilii sadiin kanneen kana waan qabuuf jechuudha. Okay. Qabxiin lammaffaan atoms cannot be created or destroyed during chemical reactions. Atamiin yoo nyaatisi keemikaalaa gaggeeffamu atamiin haarawaa uumamu hin jiru. Atamiin dura jirus maal hin ta'u? Destroy hin ta'u jechuudha. Alright, bondii haarawatu uumamee molekiilii haarofti akka compoundii haarofti uumama malee compoundiin haarofti atamiin haarofti uumamu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kaarbanii fi
Haayidroojiniin walitti dhufanii maal nu kennu? Amooniyaa nu kennu miti. Let's say fakkeenyaaf amooniyaa kan nu kennu naayitiroojiinii fi haayidroojiniidha. Naayitiroojiinii fi haayidroojiniin walitti dhufanii amooniyaa nu kennu. So naayitiroojiiniin yoo reactantii tures naayitiroojiinima. Compoundii kana keessa naayitiroojiinima jechuudha. So elementiin haaroo uumamu hin jiraatu. Destroy hin godhamu elementiin akkasuma create hin ta'ulleedha. Okay. Qabxiin sadaffaan all atoms of the same element are identical and have the same mass and size. Qabxiin sadaffaan maal jedha? Atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu are identical. Hundi isaanii wal fakkaatoodha. And have the same mass and size. Maasii fi saayiziin isaaniillee wal qixa, wal fakkaataadha jedha jechuudha. Fakkeenyaaf atomiiwwan kaarbanii hundi isaaniitu wal fakkaatoodha, maasiin isaaniillee wal fakkaataadha akka jechuuti. So qabxiin kunis amma qabxiin sadaffaan kunillee sirrii miti. Akka modern atomic theorytti qabxiin kun sirrii miti. Sababni isaa maaliif? Isotopii waan jedhamutu jira. Sababa isotopiitiif jechuudha. So isotopii jechuun fakkeenyaaf haayidroojinii haa fudhannu. Haayidroojiniin atomic nambariin isaa meeqa? Tokko miti. Atomic nambariin isaa tokko. Atomic nambariin maal nutti mul'isa? Lakkoofsa elektiroonii fi pirootooniiti kan nutti mul'isu. So niikulasii keessaa pirootoonii takka qaba. Achiin elektiroonii takka qabaa jechuudha alarraa. Alright? Okay, kaarbanii haa fudhannu akka fakkeenyaatti. So kaarbanii haa fudhannu. Kaarbaniin atomic nambariin isaa 6. So atomic number jechuun lakkoofsa pirootoonii fi elektirooniiti. Atomic nambariin isaa 6 jechuun pirootoonii 6 fi elektiroonii 6 qaba jechuudha. So niikulasii keessaa pirootoonii 6 qaba. 6 proton and alarraan immoo elektiroonii 6 qaba jechuudha. Niwutiroonii immoo meeqa qaba? Niwutiroonii 6 yoo ka qabaatu ta'e 6 niwutiroon. So pirootoonii 6 niwutiroonii 6. Atomic number ka jennu lakkoofsa elektiroonii fi pirootooniiti. Mass number ka jedhamu immoo maalidha? Walitti hidhama pirootoonii fi niwutirooniiti jechuudha. So amma kun kaarbaniin kun carbon 12 jedhama. Carbon 12. Carbon 12 jedhama. Mass numberiin isaa 12 jechuudha. Alright? Atomic numberiin isaa immoo 6. Gosti kaarbanii lammaffaan carbon 30 ka jedhamutu jira. Carbon 30. Carbon 13 niikulasii keessatti pirootoonii 6 qaba. Niwutiroonii immoo 7 qaba. Elektiroonii illee 6 qaba jechuudha. Elektiroonii alarraan elektiroonii 6 qaba. So carbon 30 kan atomic numberiin isaa 6 wal fakkaataadha. Lakkoofsi pirootoonii fi elektiroonii hin jijjiiramu waan ta'eef. As biratti pirootoonii tokko ka dabalataa qaba jechuudha. So mass numberiin isaa meeqa ta'a? 6 ida'u 7ti. Mass numberiin isaa 13 ta'a jechuudha. Alright? So kun isotopii jedhama. Isotopii jechuun atomoota atomic numberii wal fakkaataa qaban kan mass numberii isaanii garagara ta'e, kan lakkoofsi niwutiroonii isaanii garagara ta'e jechuudha. Lakkoofsa pirootoonii fi elektiroonii wal fakkaataa qabatanii lakkoofsi niwutiroonii isaanii atomoonni garagara ta'e isotopii jedhamu. So isotopoonni waan ittiin wal fakkaatu ni qabu. Atomic numberiin isaanii wal fakkaataadha. Akkasuma chemical property, physical property isaanii wal fakkaataadha. Wanti adda isaa gargar isaan taasisus ni jira. Fakkeenyaaf lakkoofsi niwutiroonii isaanii garagara. Akkasuma mass numberiin isaaniillee garagara ta'a jechuudha erga lakkoofsi niwutiroonii isaanii garagara ta'e. So sababa kanaaf jecha qabxiin Daltanii sadaffaan kun akka modern atomic theorytti sirrii miti jechuudha. So atoms of the same element are identical ka jedhe kun. Atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu wal fakkaataadha. And have the same mass and size. Wal faaxinaa fi saayizii isaaniillee wal fakkaataa ka jedhu kun sirrii hin ta'u jechuudha. Sababni isaa isotopoonni waan jiraniif. Alright? So sababni inni bakka kana doongoreef sa'aatii yeroo Dalton sanitti waa'een isotopootaa waan beekamu hin jiru jechuudha sababa saniif. Qabxii itti aanu atoms of different elements are different and have different masses and sizes. Atomoonni elementii garagara amalli isaanii wanti hundi isaanii garagara jedha jechuudha. Kuni sirriidha. Fakkeenyaaf atomiin naayitiroojiinii fi kaarbanii wanti isaa wal fakkeessu hin jiraatu.
Okay. Atoms combine in simple whole number ratios to form chemical compounds. Atomoonni yoo compoundii uuman ratio whole numberiitiin jechuudha. Whole number jechuun 1, 2, 3, 4. Kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma carbon dioxide. Ratioon kaarbanii gara oksijiinii meeqa ta'a? 1 to 2 ta'a. Fakkeenyaaf bishaan H2O dha. Ratioon bishaanii gara hydrogenii gara oksijiinii 2 to 1 ta'a. Whole numberidha jechuun. Whole number ratioodhaan kan combine ta'anii compoundii nuu kennan. Fakkeenyaaf H2.5 O wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Yookaan immoo H1/2 O wanti jedhamu hin jiru. Combine yoo godhan whole numberidhaan. So qabxiiwwan Daltanii keessa ka sirrii hin taane tokkoffaan qabxii sadaffaa kana waa'ee isotoopotaa ilaalcha keessa waan hin galchineef jechuudha. Ka jalqabaa kunis sirrii miti. Cinaan sirriidha, cinaan sirrii miti akkuma reef isiniin jedhe. Wanti inni sirrii ta'eef maatariin atamirraa ijaarama waan jedheef. Kan inni sirrii hin ta'iniif immoo indivisible waan jedheef jechuudha. Atamiin indivisibiliidha jechuun isaa sun akka sirrii hin taane isa godhaa jechuudha. Alright? Okay, drawbacks of Dalton's atomic theory. Hanqinoota Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory explained many chemical laws, but later discoveries showed that some parts of the theory were incomplete or incorrect. So Dalton's atomic theory chemical law baay'ee maal godhee jira? Ibsee jira jechuudha. Fakkeenyaaf law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion ka jennuun Dalton's atomic theory sirriitti ibsa. Seerota sanniin jechuudha. But later discoveries showed that some parts of the theory were incomplete or incorrect. Qorannoon Dalton booda taasifame theory isaa san keessa qabxiin gariin guutuutti sirrii miti, gariin immoo incompleteidha, guutuu miti jechuudha. Akka qabxii tokkoffaa kan reef laallisan jechuudha. Right? So Dalton stated that atoms are indivisible. Daltoniin atamiin indivisibiliidha jedhe. Atamiin adda qoodamuu hin danda'udha. Paartii hin qabudha. Kuni sirrii miti. This was proved incorrect when atoms were found to be made up of smaller particles called protons, neutrons, and electrons. So qabxiin kun akkamiin disprove ta'e? Boodarra elektiroonii, prootonii fi niwutrooniin discover gaaf ta'an atamiin tokko niwutroonii, prootonii fi elektiroonii akka qabu gaafa irra gahamu qabxiin sun disprove ta'e sirrii akka hin taane mul'ifamee jechuudha. However, the atom is still the smallest particle that takes part in chemical reaction. So atamiin osoma kana jennu atamiin qaamni xiqqaan chemical reaction irratti hirmaatu atamiidha. Partikiloota amma jennee kanaa miti jechuudha. Alright? So qabxiin lamaffaa inni dogongore Dalton states that all atoms of the same element are identical in mass and size. Atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu maasiinis waa hundaan wal fakkaatanii ka jedhe kunis sirrii miti. Sababni isaas this is not always true because some elements have atoms with different masses called isotopes. Elementoonni gariin isotoopota qabu. Isotooponni immoo maasa nambariin isaanii garagara jechuudha. So isotopes are atoms of the same element that have the same number of protons. Isotooponni atamootuma elementii tokkooti. Lakkoofsi prootoonii isaanii wal fakkaataadha. So lakkoofsi elektiroonii isaanii wal fakkaataadha jechuudha. But different number of neutrons and therefore different masses. Wanti gargar isaan taasisu maal inni lakkoofsa niwutroonii isaaniiti jechuudha. Lakkoofsi niwutroonii isaanii garagara jechuun maasa nambariin isaanii illee garagaraa jechuudha. Alright? So qabxiitanii lamaan. Fakkeetti aansanii modern atomic theory postulates. Qabxiiwwan modern atomic theory ilaalla. Modern atomic theory ni Dalton atomic theory wajjin waluma fakkaataadha. Qabxii lamaan Daltoniin dogongorisan qofa jechuudha inni sirreessu. So ka jalqaba qabxiin jalqaba all elements are made up of tiny particles called atoms. Elementiin hunduu atamirraa ijaaramu yookiin maatariin kamuu atamirraa ka ijaaramu. Atoms cannot be created or destroyed during chemical reaction. Yoo chemical reaction gaggeeffamu atamiin haaraa uumamu hin jiru, atamiin dura jirullee destroy hin ta'u. So law of conservation of mass ibsaa jechuudha qabxiin kun. Qabxiin sadaffaan all atoms of the same element have same atomic number. Atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu maal qabu?
atomic numberii wal fakkaataa qaban. Fakkeenyaaf atomoonni kaarbanii hundi isaaniitu atomic numberiin isaanii 6. But they may have different mass numbers due to the presence of isotopes. Garuu immoo mass numberii garaagaraa qabaachuu danda'u. Sababa isotopiin jiruuf jechuudha. So isotope jechuun akkuma reef jenne atomootuma elementii tokko ta'anii warra proton numberii wal fakkaataa qabanii fi warra proton numberii wal fakkaataa qabaatanii lakkoofsi neutron isaanii garaagara ta'e jechuudha. So qabxii afuraffaan atoms of different elements are different. Atomoonni elementii garaagaraa garuma gara jechuudha. Kana jechuun proton numberii wal fakkaataan qabaatanii neutron numberii wal fakkaataan qabaatan. I mean proton numberii fi electron numberii wal fakkaataa hin qabaatan yookaan immoo simply atomic numberii wal fakkaataan qabaatan. Atomoonni elementii garaagaraa jechuudha. Okay, qabxiin xumuraa atoms combine in small whole number ratios to form chemical compounds. Atomoonni compoundii yoo uuman kan isaan ittiin combine itti ta'aniin small whole number ratioodhaan. So kunillee qabxii madaaltans atomic theorytii jechuudha. Itti aansinee gaafiilee hojjannee viidiyoo kana xumurra. So gaafiin jalqabaa which of the following postulates of Dalton atomic theory is disproved by the modern atomic theory? Qabxii Dalton's atomic theory keessaa modern atomic theoryidhaan akka sirrii hin taane kan mul'ifame isa kamiin ni jedha. A. Elements are made up of small particles called atoms. Qabxiin Daltonii kun sirrii ture. Maateriin yookaan elementoonni atomirraa uumamanii kan jedhu kun sirriidha. Atoms combine in whole number ratios to form compounds. Kunillee sirriidha. All atoms of the same element are identical and have the same masses. Atomoonni elementii tokko hunduu wal fakkaatoodha kan jedhu kun sirrii miti jechuudha. Modern atomic theory qabxii kana sirreesse. So deebiin sirriin C ta'a jechuudha. C is the correct answer. Okay, gaafii lammaffaa. Which of the following is not a postulate of modern atomic theory? Postulate yookaan immoo qabxii modern atomic theory kan hin ta'in isa kamiin ni jedha. A. Atoms are indivisible and indestructible. Kuni qabxii maaliiti? Qabxii Daltoniiti jechuudha. Atomoonni addaan qoodamuu hin danda'an yookaan immoo paartii hin qaban kan jedhu qabxii modern atomic theory osoo hin taane kan Daltoniiti. Kanaaf deebiin sirriin isa ta'a jechuudha. Okay. Wanti achirraa hafe sirriidha. Atoms are the smallest particle of element. It is correct. Atoms of different elements have different chemical property. Kunillee sirriidha. Atoms of the same element have identical chemical property. Kunillee sirriidha jechuudha. Atomoonni elementii tokko chemical property wal fakkaataadha kan qaban. Wanti gargar isaan taasisu isotopoonni yoo ka jiraatan ta'e garaagarummaa kan isaan irratti qabaatan neutronii fi mass numberii qofa irratti. Right? So deebiin sirriin Eedha. Okay, gaafii itti aanu. One of the following statement is accepted by both Dalton's and the modern atomic theory. Which one is it? Qabxii asii gadi jiru keessaa modern atomic theory fi Dalton's atomic theory kan irratti walii galan isa kamiin ni jedha. A. An atom can be further subdivided into electrons, protons and neutrons. Atomiin elektiroonii, neutronii fi protoonitti adda bahuu danda'a jedha. Kuni modern atomic theoryidhaan fudhatamanii qaba. Daltoniin garuu indivisible yookaan indestructible dha jedheetiniin jechuudha kan fudhatu. Kanaaf irratti waliin galanii jechuu kan. Lammaffaan B. Atoms of the same element may not be exactly alike. Atomoonni elementii tokko guutuun guututti wal fakkaatuu dhabuu danda'u. Kuni modern atomic theoryidhaaf sirriidha. Garuu immoo Daltoniif sirrii miti. Atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu wal fakkaataadha yookaan identicalidha jedhee waan yaaduuf jechuudha. So kanarrattis waliin galan jechuudha. Okay, filannoo itti aanu C. Atoms of a given element are identical in mass. Atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu maasiin isaanii wal fakkaataadha jedha. Kuni Daltoniidhaaf fudhatama ni qaba. Daltonii biratti atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu identically waa hundaa wal fakkaata jechuudha. Saayiziin isaaniillee tokko, maasiin isaaniillee tokko. Modern atomic theory bira yoo dhufne kuni sirrii miti jechuudha. Isotopoonni fakkeenyaaf atomootuma elementii tokkooti garuu mass numberiin isaanii garagara jechuudha. Kanaaf qabxii kanas irratti waliin galan jechuudha. Okay, D. All elements are made up of very small particle called atoms. Elementoonni hunduu atomirraa uumamuu qabxiin jedhu kun immoo lachuu
walii galcha jechuudha. So deebiin sirriin D dha. D is the correct answer. Okay, gaafii itti aanu. The statement like atoms are identical in all aspects in Dalton's atomic theory was contradicted by the discovery of jechi sentensiin like atoms are identical in all respects ka jedhu. Atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu wal fakkaatoodha, identicalidha. Qabxii jedhutu jira miti Dalton's atomic theory keessatti. Qabxiin sun sirrii akka hin taane argannoo kamtu mul'iseedha. So deebiin sirriin B ta'a. Isotooppiidha. Isotooppoonni atomootuma elementii tokkooti. Garuu immoo neutron numberii fi mass numberii isaanii garagara jechuudha. Okay. Gaafii itti aanu. Which of the following postulates of Dalton's atomic theory is still retained in modern atomic theory? Qabxiiwwan Dalton's atomic theory keessaa ammallee modern atomic theory keessa kan jiru ka sirrii ta'ee itti fufee jechuu isa kamiin? So qabxiin disprove ta'e lama qofa. Dalton's atomic theory keessaa jechuudha. Tokkoffaani atomiin indivisible ka jedhu. Lammaffaa immoo atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu wal fakkaatoodha ka jedhu. Lamaan sanirraa wanti hafe sirriidha jechuudha. So maal jedha? Atoms are indivisible and indestructible. Kuni modern atomic theory keessatti fudhatama hin qabu. Sababni isaas atomoonni divisible. Protoonii, elektiroonii fi niwutrooniitti adda bahuu ni danda'u jechuudha. Okay, qabxii itti aanu. B. All atoms of the same element are identical in all aspects. Atomoonni elementii tokko hundi isaaniitu wal fakkaatoodha ka jedhu kunillee fudhatama hin qabu jechuudha. Sababa isotoopotaatiif. Okay, C. Atoms of different elements combine in simple whole number ratios to form compounds. Atomoonni walitti dhufanii compoundii uuman ratioon isaanii small whole numberidha jedha. Kuni sirriidha. Modern atomic theory keessattis Dalton's atomic theory keessattis qabxiin kun wal fakkaatama jechuudha. D. Atoms can be converted into atoms of another element during chemical reaction. Chemical reactionii keessatti atomiin tokko gara atomii biraa jijjiiramuu ni danda'a jedha. Kunillee qabxii lamaanuu keessa hin jiru kun. Kadiira jiru kun modern atomic theory keessas hin jiru. Dalton's atomic theory keessa illee hin jiru. So kanaaf deebiin sirriin C ta'a jechuudha. C is the correct answer. Gaafiin kan gaafate qabxii Dalton's atomic theory keessaa kan osoo hin jijjiiramiin gara modern atomic theorytti dabre jechuudha. Kan retained ta'e nu gaafate kanaaf deebiin sirriin C ta'a jechuudha. Okay, gaafii itti aanu. Which law explains the fact that 1 gram of water always decomposes into 0.112 gram of hydrogen and 0.88 gram of oxygen regardless of its source. Bishaan giraamiin tokko yeroo hunda hydrogenii giraamii haganaa fi oxygenii giraamii hagana qabata regardless of its source. Bakka kamiyyuu yoo dhufe jechuudha. Sourcein isaa bakka kamiyyuu yoo ta'e bishaan lagaas haa ta'u, bishaan haraallee haa ta'u, bishaan galaanaallee haa ta'u. Bishaan giraamni tokko hydrogenii haganaa fi oxygenii hagana qabaa ka jedhu law kamii jedha? Seera kamiin jedha? Deebiin sirriin law of definite proportion ta'a. Waa'ee seerota chemical reactionii sadiin law of conservation of mass, law of definite proportion fi law of multiple proportion sadiin kana chemistry kutaa 9ffaa unit 3 keessatti bal'inaan viidiyoon irra hojjetamee jira. San duuba deebitanii ilaaluu ni dandeettu. So viidiyoon paartiin jalqabaa asuma irratti xumurama.